Harka fuune akkam korommii ijoollee bakka jirtanitti nagaan isiniif haa ta'u. Warri biyyaa warri alaa hundumti keessan guyyaa du'aa ka'uu Yesuus Kiristoosiin baga isin ga'e jechuun barbaada. Keessumatti waldaa amantii kiristiyaanaa irra caalaa immoo waldaa amantii kiristiyaanaa kan ortodoksii warri hordoftan warri baadiyyaa warri magaalaa warri alaa warri biyya alaas hundumti keessan warri biyya keessa jirtan warri biyya irraa fagoo jirtan cufti keessan bakka jirtanitti nagaan waaqaa isiniif haa baay'atu. Baga du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isin ga'e jechuun barbaada. Asirratti egaa waan tokko isin yaadachiisuunis dirqama Oromummaati jechuudha. Ijoolleen Oromoo bakkee baay'eetti wanti nuti goonu guyyaa ayyaanaa kana maal fa'i? Mee barsiifata akkamii qabdu? Mana keessanitti nyaata ergi nyaatanii booda galgala warri bataskaanaa dachaatan sa'aatii 3tti akka nyaata nyaatan ni beekna jechuun lafa barii jala obboroo jechaadha. Sababiin isaa muuxannoon ani qaburraan ka'ee yeroo bataskaana arroojii agamsaa qulqulleettii maaramii jedhamtutti gaafan tajaajilaa waldaa dargaggootaa sanbataa guyyaan an achi keessa tures gara yoo xiqqaate waggaa 5 jechuudha. Barreessaa waldaa amantii ortodoksiitti bataskaana maaramiitti jechuudha barreessaa ta'e waggoota 5 tajaajileera. Yommuu kanatti an kanan hojii kana hojjechaa ture fedhii guddaan kanarraa mul'atu dhugaadhumatti wanti nama ajaa'ibsiisan yoo jiraate sodaan nuti gaafa sana amantii sana keessatti waliif qabnu, kabajaan nuti waliif qabnu, ilaalcha nuti waliif qabnu, dhugumaan ijoolleen hollaa tokkotti dhalanne akka nama bakkee biraa irraa dhufeetti wal ilaalla turre. Sababiin isaa wal kabajna, wal safeeffannaa, ulfina guddaatu jira jechuudha. Ulfinni yeroo akka sanaa an deebi'ee waanan argu natti hin fakkaatu. Sababiin isaa har'a biyya ambaa keessas umuriidhaanis kunoo dulloomnee harree baafnee kunoo gaa jireenya lammataa jiraachuutti jirra jechuuf ni danda'ama. Egaa jaalalli akkasii dhuguma jira laata? Halkan bakka tokkotti walitti dacha'anii taa'anii waa'ee waaqaa, waa'ee guddina isaa, waa'ee ulfina isaa, waa'ee qulqullummaa isaa gaafa walitti haasa'an otoma waa'ee jiruu foonii akeeka lafaaf samii walitti fidanii walitti fakkeessanii gargar fageessanii yaadaan mana waaqaa irra yeroo jiraatan akkam namatti tola seetan. Maarree dhugaadha ijoolleen Oromoo baay'een keenya waan nu barsiisan malee isa barreeffamee lafa jiru gadi teenyee qoranne hundeesaaf guboosaa beekuun immoo hojii tokko keenyaa ta'uutu nurra jira. Ilaagaa asitti waan tokko lafa kaa'uun barbaada. Amantiin kan abbaati jedha abbaan kiyya. Amantiin kan abbaa gaafa jedhu amantiin kan dhuunfaati jecha jedhurraa waan fudhatame natti fakkaata. Garuu biyyi kan walooti. Waan tokko ammas akka yaadattan barbaada. Biyyi kan walooti. Amantiin kan dhuunfaati. Kanaaf waa'ee amantii keenyaa keessatti waa'ee biyya keenyaas ilaallachuun nu barbaachisa jechuudha. Egaa baga amantii kana warri hordoftan guyyaa du'aa ka'uutiin isin ga'e jecha har'a egaa jechuun guyyaa borii har'a jalbultii waan ta'eef guyyaa borii kana irraa kaastanii guyyaa sooma hiikaa kana yeroo ofii keessanii nyaattanii quuftan yoo mana keessanitti waa qopheeffattanii jiraate namni hamba nyaatu irraa walakkaasaa isa hin qabneef yoo kenne immoo caalmaatti amantiin sun kan eebbifame isiniif ta'a jechaadha. Soomni isin soomtanis sooma jettanii baatii 2 guutuu agabuu teessanii fooniif dhadhaarraa of eegdanii nyaata dhadhaaf foon keessa hin jirre yeroo dheeraadhaaf nyaataa kan turtan baatii 2 booda baay'ee akka isin nyaannes asumaan isin yaadachiisuun barbaada. Garaachi keenya yeroo dheeraadhaaf waan nyaateen ture tokko gaafa baay'inaan gaditti erginu baachuu hin danda'u. Har'a nu dhukkubuu baates turee nutti dhaga'amuu danda'a. Aalsarii yookaas immoo dhukkuba garaachaaf saaxilamuu dandeenya jechuudha. Kanaafiyyuu
egaa baay'ee nyaachuu irra isa baay'ee qopheessine mana keessatti gosa garaa garaa isa qopheessine sana kan homaa of harkaa hin qabneef guyyaa kana waamnee affeerree yookaas immoo isuma manatti qopheessine harkatti qabanne geessine yoo itti laanne eebba guddaa arganna jechuudha. Kanaaf waan qabnurraa isa hin qabneef haa hirruu. Kun dhaamsa Oromummaa kanan isiniif dhaamu an Abdii Boriitii Ameerikaa Niiwuork irraa keessattuu ijoolleen Bataskaana Qulqulleettii Maariyaam Yarroojiitti argamtan akkasumas hollaa sanatti kan argamtan Dabrii jechuun waldaa kiristiyaanaa hollaa sanatti argamtan cufa keessaniif warra Protestaantii warra Ortodoksii cuftuu baga guyyaa kanaan isin ga'e. Ayyaana gaariin isinii hawwaa. Otuma ofii keenyaaf waan gaarii yaannus otuma ofii keenya waan gaarii walaffeerruus isa waa hin qabne isa homaa hin qabneefis immoo dirmachuun yaadachuun tokko keenyarraa eegama. Kun hojii kiristiyaanotaati. Egaa hojiidhaan haa mul'isnu. Ayyaana gaarii.